بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفعني وإياكم بكل خير. وبلين كينيا بقى ربي تربانا نيسي قويا خبجما قويا جالتما قويا سدركاك أبو قويا جي أخبجما خيس دوفي قويا جمعتا قويا سدركاك أبو خانا ربي نوجه إسنين جاتشونين فيديو قبابا خيخنا إيقلو بربادا. يو ربي نالا فيسي قويا الرا هالا هواس خينيا هواس مسلماتي فيه أكسما تبا أوسفانا خنامة الرا kutaalee adda addaa irra heddumminaan naannaa Minisootaatti godhamurraa waa takka lama waliin mari'achuu barbaade. Jazakumullahu khairan, barakallahu fiikum. Obboleeyyan kiyyaa kan islaamaa kanneen addunyaa tanarra jiraatan hundi keessanuu warreen waaniin ani irraa haasa'u jiru tana hin beeyne, jalqaba irratti wanti ani irraa haasa'u jiru tun maal akka taate isinii himeetiin gaarummaa siitii fi hammeenya waan tanaan wal qabatee yeroo tana raawwatamurraa waa takka takka dubban. Jalqaba irratti obboleeyyan keenya hawaasni keenya hawaasni Oromoo eega rakkoolee adda addaatiin biyya teenya tan akkaan jaalannu tan akkaan mararfannurraa baane baqattummaadhaan carraan biyya sadaffaa argamtee biyyoota Ameerikaa, Kanadaa, Awustiraaliyaa fi Awurooppaa tana keessa facaane umanni keenya bakka jirutti hawaasummaa isaa cimsuuf, hawaasummaa isaa dagaagsuuf, walitti dhufee wal baruuf, afaanii fi aadaa ilmaan akka hin daganne, hawaasni akka hin daganne irratti jabeessuudhaaf wantoota adda addaatu godhame. Wantoota san keessaa kan Oromoon kutaa Ameerikaa keessa jirtu amatarraa yeroo hedduu keessatti itti walitti qabamtu tapha guutuu ummata Oromoo Ameerikaa kan jedhamu takkaanuu Oosfaanaa Oromoo Sport Federation of North America jedhamu amatarraa namoonni hedduun irratti hirmaatan, bakka kubbaan miilaa itti gaggeeffamtu, bakka cahiinsi itti gaggeeffamu, bakka siyaasaan Oromoo itti deemtu, bakka aadaan wantoonni adda addaa itti agarsiifaman waan akkasiisan waggoota 25 dura gaafa ummanni keenya kutaa kana keessatti heddummaachuu eegaluu Oromoodhaaf waan san lafa kaayanii hawaasni Oromoo waan saniif amatarraa yeroo hedduu Minisoota deddeebi'anii yeroo biraammoo isteeta takkaanuu kutaa Oromoon keessatti heddummaattu keessatti akkasuma Kanaadaa fi bakkoota adda addaatitti godhamaa ture as gahe jechuu. Yeroo hunda waan kana waggaan irraa haasoyna. Wanni irraa haasoynu immoo hammeenya qofa osoo hin taane gaarummaa waan san keessa jirtuu fi akkasuma immoo waan sanii wal qabatee hammeenya takkaanuu safuu waan amantii faalleessa, waan aadaa Oromoo faalleessa tan bakka sanitti taaturraa yeroo hunda walii himnaa jechuu. Obboleeyyan kiyyaa namni hedduun yeroo nuti waa'ee Oosfaanaa kanarraa haasoynu ummanni darasaa kuni ummata bakki Oromoon itti walitti qabamtu isaan hin jaalachiisne, ummata waan Oromoon ittiin walitti dhuftee aadaa fi safuu isii ittiin gabbistu hunda balaaleeffatu. Akkas jedhaniiti maqaa nu xureessanii bara 2017 keessa gaafa waa'ee Oosfaanaa kanarraa haasa'u namoonni dhiphina qabanii irra hedduun isaanii kuni Oromoo miti sababa waan Oosfaanaa qofarraa haasa'uudhaan nama Oromummaa narraa mulqellee jira jechuu. Kanaafuu sanilleen hedduun yaachistu. Maaliif jennaan Oromummaan taa abbaan waan takka jaalatu siikannee gaafa ati waan inni jibbu dubbatte Oromummaa sirraa fuudhee gaafa inni ati waan inni jaalatu dubbatte Oromummaa siikannuu miti. Oromummaan dhiiga, Oromummaan dhaloota. Akkasitti ta'uu beeyne ammoo hanga dandeenyatti hammeenya bakka saniitirraa wantoota bakka sanii tan shari'aa faalleessan, tan aadaa Oromoo faalleessan, aadaa guddisna jaanii wantoota bakka sanitti safuulee Oromoo tacaccabxurraa waliin haasoynaa jechuuf. Jazakumullahu khairan, barakallahu fiikum. Obboleeyyan islaamaa namni qabxiin duraa akkuma yoo durarraa walii kaasne irra hedduun namni bakka tanatti wal bara, namni bakka tanatti dardarilleen qaadima harkataa,
dubrilleen qaadima harkatee bakka tanatti hedduu wal fuudhu ni jira magaalaan guddoon bakka tanatti dhiiraa fi dhala shamarranii fi dargaggeessaaf baatee jechuu magaalaa wal fuudhu wal laallachuu wal qaadimachuu achuma keessaan hammeenyi badiin keessatti heddummaachuu fi qarabbi olii laaffisellee wal fuudhuun bakka tana wal qaadimatee wal fuudha hisaaban qabu tuni gaggaarii bakka tanaati umaa rakkoon qabdu wal laallachuu fi wal fuudhuun garuu hammeenyi wantoota amma booda dubbannu kana keessa jira jechuu ta duraan duraati dubartiin teenya shamarran keenya haawwan keenya kan yeroo masgiida dhufan hijaaba bareedaa uffatanii hijaaba bareedaa ilmaanitti uwwisanii masgiida dhufan yeroo bakka osfaanaa san dhaqan akkamitti dhaqan yoo jenne wanni isaanii waan hedduu nama saalfachiisu waan hedduu nama qaanfachiisu jechuudha shamarranii fi haawwan guututti osoo hin ta'in harki 50 ol warri bakka san dhaqu ummata warra durirraa adda fakkaatu jechuudha haawwan gurguddaan haati abalu abbaan abalu hijaaba durfattu lafa keessee fooxaa xiqqoo rifeensaan dursa taratullee ifirraa fuutee sababa osfaanaatitti ijoollee xixiqqoo nuti ganamaa galgala sabtii alada itti ijiinee quraana barsiisnu aqiidaa barsiisnu tawhiida barsiisnu fiqii barsiisnu hijaaba irraa guuranii akka waan ilmaanii fi kana nama agarsiisuuf achi geessanii akka waan rifeensa dheerina hanga qaban agarsiifachuuf bakka san geessanii haawwanummaan gurguddaan haati abalu okay intalti abalu okay namoonni akkanaa kun hundi bakka osfaanaa san rifeensa banatee akka waan fukukuriin rifeensa ifi nama agarsiifachuu bakka san jirtu bakka san gaggeeffamtu ummanni oromoo kaachi wali qabateef yaa aayyooti yaa obboleetiiti yata dubra rifeensa keelaaluu fi miti qomateetii fi harma keelaaluu fi miti ummanni bakka san wali qabame kubbaalaaluu fi oromoon dhuftee wal baruu fi oromoon dhuftee bakka sanitti wal bartee aadaa fi afaan oromoo guddisuuf ijoolleen kubbaa taphate amatarraa wal agarsiisu istireesa ameerikaa kamataa nama guute kana nama keessaa baasuu fi malee bakka sanitti akka namni amantii fi gadhiisuuf ummanni waa qopheessu waan qopheessine shubbisni bakka sanitti deemu dura waanuma hijaabaa tanarraa dubbanna ummanni haawwanummaan sabtii fi alada sirritti rifeensa sii shaffanatee dhuftee masgiida salfii duraarra teessu ta guyyaa jummata salfii duraarra teessu ummatuma walitti qabame rifeensa fi agarsiifachuu jecha ummatuma walitti qabame bareedina si agarsiifachuuf jecha akka rabbiin hin jaalannetti nyaara haaddattee nyaara tottolfattee dibata rabbi jibbu kajaarsa ifiitiif qofa tottolfachuun halaal rabbi sii godhe bakka sanitti akkaataa rabbiin hin jaalannetti mul'achuun waan bakka sanii mul'atu jechuudha ijoollee xixiqqoo nuti qur'aana barsiisnu ta masgiida keessaa waggaa meeqa itti lafoo jiru ijoollee amma aliif jettee afaan barattee aqiidaa barachuu jirtu xixiqqoo tana haawwan bakka oromooti deemna jaanii hijaaba irraa guuran ijoolleen bakka sanii nuti ni dhayna bakka san wanti dhaynuuf ummata oromooti arkuuf dhayna ummata oromooti wal baruuf dhayna ummata oromoo ka dogongora yoo jiraate achi dogongora akkanaa kana irraa dhaabbadhaa itti himuuf dhayna waan akkana tanaaf dhayna gaafa nuti dhayna ijoolleen nuti madarasa qaraasisnu guutuun rifeensa qullaa yaati hijaaba firraa guurtee haawwan akkasi irree hedduun isaanii warri faashina faalaw godhu warri faashina jala deemu warri waa nama agarsiifachuu fadhu daaba mormaa nama agarsiifachuu fadhu qalabatii nama agarsiifachuu fadhu daaba harkaa nama agarsiifachuu fadhu hundi gizee waa ifirraa guuree qoma ifii tana harma ifiitii fi rifeensa ifiitii fi hidhii fi nyaara kana hisaaba keessaa baasee hanga nama san nama khamii jettee ati wallaaltu takkatti yeroon gaggeeffamtu guddoon yeroo aruuzaatii fi yeroo akkanaa tanarra dhaabbanne wanti haawwan keenyaan jennu rabbii keeysan sodaadha haalli isin bakka san ittiin dhaabbattan haala shari'aa islaamaa faalleessu haala rabbi guyyaa qiyaama irraa si gaafachuu taa'u abba feete haa ta'u abba fadhe haa ta'u haala rabbiin guyyaa qiyaama irraa si gaafachuu taa'u haalli ati achi keessa itti dheeyxu san ta duraan duraa waa'ee hijaabaa kan tan lammaffaa bakka osfaanaa sanitti dhiiraa fi dubartiin wal keessa laaqamu akka waan muuziqaan beeku hundi yeroo tana eeybifamu warra kubbaa laaluu dhaquurra warra shubbisuu dhaqu bakka san irra irree hedduu warra shubbisuuf dhaqu jechuudha okay warra shubbisuuf dhaqu bakka san
shubbisumaaf dhaqu hubbalaalta salaata muuziqaa sirraan dhaamsan yoo itti iyyite malee muuziqumaaf namarraan dhaamsu warri achi taa'ee kaan ka kilipii gurguratu warri alhamdulillah warri osfaana qopheessullee rabbi irraa jaalatu gizee salaata salaannu waanurraa dhadhaamsa warri kaan immoo khabakkasanitti muuziqaa gurguratu khabakkasanitti kaaseeta muuziqaa gurguratu yeroo salaataatillee ummata muslimaa kabajee waan akka muuziqaatiif sagaleelee ol fakkaatu tana irraan dhaamsu jechuu tanaaf wanni guddoon bakka sanitti ikhtilaaxa akka waan namni horii wal keessa qoodamtee horiin citaa waliin dheedu jirtu dhiiraa fi shamarran wali bu'e kan ka shaggooyyee taphatu kan ka tirrii taphatu kan ka gabbuusii taphatu kan ka olkaasii taphatu kan ka isloo taphatu dhiiraa fi shamarran achitti waliin laaqamtee wantoota hammeenya hanganan jedhamnetu bakka sanii raawwatama yaa dhiira teenya yaa dhalaa teenya yaa durbiraa shamarran keenya yaa dargaggoota keenya rabbii keessan sodaadha haalli bakka sanitti isin gootan san rabbiin hin jaalatu rabbiin keenya irraa nu dhorkee jira ikhtilaaxa shari'aa islaamatu dhiiraa fi dhalaan akka horiititti wal keessa laaqamtee waliin burraaqu waliin taahu waliin dhiichisu waliin bashannanu mahrama keetiin ala waan rabbiin haraam namarra godhe tanaafu waan tanallee waan nuti balaaleffannu jechuu waan bakka san irratti taaha tasadaffaa sababa osfaana kana qofa miti yeroo hunda namni biyyoota adda addaatirraa kan tikeeta muratee qabeenya ifii itti dhangalaasee bakka tana dhufuuf namni kubbaa laaluu muraasa dhimma siyaasaa keessa deema irree hedduun immoo shubbisaa fi dhiichisaaf dhufa daansii galgala koomunitiin banamtee DJ'n adda addaa dhugaatiin ijoollummaa muslimaa ta maskiida jirtu tun ta hawaasni muslimaaf eeggatu tun DJ'n adda addaa hadhiiraatii fi hadubraa amma dubrafaa DJ ta'e maashaallah waanuma ajaa'ibaatiyu dubrifaan DJ taate koomunitiin hawaasa Oromoo ta simpool jirtu tun dardaraa fi shamarran mana irraa bantee ijoolleen galgala guutuu achi dhuudee dhiichisaa bulte haraam alaykum nama muslima qofatiin dubbachuu jira nama amantii biraa nan laalchisu isaan illee rabbi haa qaceelchu koomunitummaan Oromoo tun dhiiraa fi dardara kophaa wal baasee deemu qofa koomunitii qulfii irraa bananii DJ'n achi keessatti maallaqaan ol seenta sanuu dhiichisa kanaaf maallaqa kafaltee dardara shamarran galgala guutuu walirra deemaa bulan achitti dhiichisa shubbisa shaggooyyee tirri utaaloo gad utaaloo ol utaaloo okay tun hundi waan sababa osfaanaatiin gaggeeffamtu jechuu waan osfaanaa jala rarra'ee biyya tana nu dhufaatii jechuu yeroo hundaahu ta'an ammoo konsertiilee adda addaa wallistoonni rabbii isaan haa qaceelchu rabbiin biddeena luqmaa aishii tabiraa haa baasuu fi yeroon wallistoonni keenya kaaseeta isaanii gurguratan yeroon dhiichisanii maallaqa namarraa walitti ittiin qaban yeroo osfaanaa tana taate Minnesota keessatti takkaanuu bakka osfaanaan itti gaggeeffamutti shamarran muslimaa keessin beeytan ka abbaa fi haati bakka isaan jiran quban qabne guyyaa kubbaa laalaa olee galgala bakki jiru mana hoteelaa gurguddaa ka khamriin keessatti dhugamtu ka wiskiin keessatti dhugamtu kan zinaan meeqa keessatti dalagamtu shamarran islaamaa bakka sanii wallistoota jalaa akka waan salawaata rasuula rabbuusu jiru akka waan jaalalti rasuulaa qabdee isaan maraachuu jiru sagalee wallisaatiif maraatanii tagaggabdee lafa dhoytu isaa banqabdu okay tanaaf wanti kun hundi waan balaaleffatamaati jechu waan achitti tahaatii miti waan sababa osfaanaa jala deeme yeroo tanata kana keessaafu yaa obboleeyyan kiyya ka islaamaa yaa nama guyyaa qiyaamaatitti amantu yaa nama azaaba rabbiititti amantu yaa rab nama jannata rabbii dhugoomsitu baatiin amma keessa jirru tun baatii zulhijjaa baatii isii keessa haraam dalaguun akkaan hamtuu taate ta'uusi akkan daganne obboleeyyan kiyya ka islaamaa yaadachiisuun barbaadaa jechuu dhimmi sadaffaa dhimma konsertiilee adda addaa osfaanaa jala deemtu ta sababa osfaanaatitti namni walitti hin qabamee galgala kana guutuu dubra meeqaatuutu asii zinaa godhaa bulaa dhiira meeqaa sababa kanaan galgala walitti qabamee zinaa godhaa bulaa Allahu a'lam namni achi dhugee ijoollummaan nagayaatuni mana san keessatti dhugaatiin adda addaa qophooytee namni dhugaa bulee dhiichisaa bulee nagayaan wal gaggeessaanis rabbi nagayumaan adda haa oofu osoo zinaan biraa achi keessatti hin taane rabbi haa beeku diqaalaa meeqaatu yeroo tana sababa konsertii tanaa fi sababa kubbaa tanaan dhalata
diqaalaa meeqa sababa kanaan dhalata Allahu a'lam rabbiin nama haasattaru wallahi alazim okay wanti afurafa irra dubbachuu barbaanne immoo eega shubbisaa fi dhiichisaa fi kana taan namni achi wal baasu safuu fi aadaa Oromoo guddisna jeen namni achi walitti qabame dirree san keessatti yeroo gandaa fi shanyiin namni wal qoodu jira gandaa fi shanyiin dirree san keessatti namni wal qoodee gandatti wal baasee shanyitti wal baasee ka kubbaa deeggaruus kilabiin takka taganda biraa waan safuu Oromoo nama qaanfachiisa waan gaariin tahin waan bakka sanitti deemtu jira nama meeqaatu sababa shanyummaatitti sababa gandummaatitti bara dabrellee bara 2017 kana dura bara dabre biyya biraatti taate nama meeqa wal cafaqee sababa saniin poolisni jidduu seenee rakkoon meeqa bakka sanitti uumamuu geesse jechuudha rakkoon meeqa bakka sanitti uumamuu geesse yaa obbaleeyyan kiyya safuu Oromoo guddisna jettanii aadaa Oromoo guddisna jennee afaan Oromoo guddisna jennee bakka san dhaqee namni gandaa fi shanyiin wallolu gandaa fi shanyiin walirratti dhiibbaa godhu waan akkasiisan rabbi irraa nu haa baraaru nutillee irraa ifa haa eeynu kubbaan kubba waan guyyaa takka taphatee namni deemu sanii jettee wanti ati shanyii fi ganda wal baastee dhukkee walirraa kaastuuf hin jirtu gizee takka faanii harkitaa'u hono tuni guruppii Harargeeti khobateesi tuni guruppii Arsiiti khobateesi tuni guruppii Wallaggaati khobateesi warri gurguddaan sadeen kana I don't know mata sadeen kana qofaas jiraan saa gaafa kilabiin Arsiitii fi kilabiin Harargee wal taphattu waliin taphattu namni khobo bee ka'achi wal cafaqu warri kubbaa taphachuu jiru khoba achi gizee wal moo'ee booda dirree keessa wal fifiisisa boksiin akkuma kubbaa Itoophiyaa sanii biyya guddatte biyya Ameerikaa tana keessatti kaasiisaan deeggaruuf immoo bakka namni nama deeggaru taa'u asii kunis sababa arrabaatii fi sababa kanaatiin dhufee ilkee walirraa daakuu fi boksii walitti gadhiisu hisaaban qabu wantoonni osfaanaa jala deemaa wantoota kana hunda if keessa qabata yoo achi dhayne shanyummaa fi gandummaa if keessa baasa bakka wantummaan ispoortii walitti nama fiddu ispoortiin jaalala uumti ispoortiin kabaja nama jidduu fiddi ispoortiin walitti nama dhiheessiti ispoortiin wal nama jaalachiisti ispoortiin hawallolallee walitti araarsiti wanti nuti sababa kubbaa osfaanaatitti achi dhaqee namni shanyii wal baasee gizee bakka deeggaran ta'anillee kun Arsiiti kun Wallaggaati kun Harargeeti musiibaan guddoon bakka sanitti gaggeeffamtu musiibaa akkanaa tanaa jechuudha tanaaf obbaleeyyan kiyya wantoota akkanaa tanarraa if haa eeynu taan immoo wanti hedduu nama rifachiisaa safuu Oromoo aadaa Oromoo taachi cabtu ikhtilaata takkaanuu walitti laaqamuu dubraa fi dhiiraa malee bakka sanitti shiishaa fi jimaan qamaama shiishaan dhugama bakka osfaana sanitti dirree san keessatti bara 2017 ijatiyyaan rabbi bakka san geessee na agarsiise bakkaanan taa'utti kaan dhiiraa fi shamarri kuno wal hammatanii asii ta'anii kaan shiishaa dhuga kaan dirree san keessatti jimaa qamaa wanti tun amma wantoonni akkana keessaafuu jimaa dirree san keessatti bakka poolisni nama eegutti bakka hawaasni walitti qabamutti waan akkasiisan godhuun biyya tana keessatti seeraan alalleedha waan seeraan alaati waan aadaa Oromootillee ummata Oromootillee tuffachiisaati jechuudha bakka namni walitti qabametti waan namni mana ifii keessatti mana gaccuufatee godhuu qabu gizee fiddee namni dirree sanirratti akkamitti namni hawaasa walitti qabame hawaasa kumaan lakkaa'amu keessa taa'ee jimaa qaba waan akkasii maaf manatti hin galfanne safuu gaariidha ijoollee xixiqqoo dura taa'anii jimaa qabuun ijoollee xixiqqoo dura taa'anii shiishaa aarsuun shamarran meeqa achi shiishaa kabajaa itti goote akka nama doolaara walitti qabee deemuunitti shiishaa kabajaa itti goote waan warqii fakkaatu akka keessatti walitti qabanii achi guyyaa kana guutuu hubbaa quban qabu kaan wallaallachuuf dhufa kaan walqaadhimachuuf dhufa kaan shiishaa dhuguuf dhufa kaan immoo achi keessa taa'ee jimaa qabuuf dhufa safuu akkamitti barsiisuu fi osfaanaa keessatti namni ummata ijoollee xixiqqoo dura taa'ee sijaaraa dhuga bakka namni walitti qabamutti
bokka namni walitti qabamutti bakka ijoollee walitti qabamtutti bakka ijoolleen ispoortiif walitti qabamtutti namni akkamiti taa'ee shiishaa dhugee qilleensa namni bakka sanii harkatu faalleessa bashannanaaf dheeyxamoo bakka sammee bashannanaaf dheeyxamoo ijoollee namaatti dhukkuba fiduu fi ijoollee namaa araada hin jirre barsiisuu fi ilmaan xixiqqaa bakka san sababa kubbaatiin sababa Oromoo wal harkina jee maatiin takka geessituun achi qilleensaan bakkaltanii ijoollee dhukkuba biraatirra buustan waan ijoolleen ijaan harkuu hin qabne meeqaatu achitti godhama waan ijoolleen teenya faranjii gootu arkitee faranjii arkitu gootu arkitee ifiifuu ijoolleen loltu meeqaatu achitti dhiiraa fi dubra gidaara wal qabu arkite achitti warra galgala achiin silkii walirraa jijjiirratee konsartii waliin qabatee kutu jira haadhaa fi abbaan ilmaan keessan yeroo osfaanaa tana yoo deeyxan wajjiin dhaqaa bakka san wajjiin dhaqaa wajjiin gattaa'a dakkasan wajjiin dhaqaa wajjiin gattaa kubbaa haalaaltu kubbaa laallaan haa galtu manatti shiishaan achi dhugamu jimaan achi dhugamu safuu Oromoo guddisuu osoo hin ta'in Oromoon akka taate ummata adii kana sakkaanuu poolisoota nu keessa jiru san agarsiisu bara 2017 yeroo osfaanaan simpoolitti godhamu nama meeqa dhufanii darajaa irratti shiishaa harkaa guuran nama meeqa dhufanii jimaa wajjiin qabee poolisni gara mana hidhaa kuteen maaliif waan akkanaa nama barsiisna maaliif ijoollee teenya aadaan taane dhaalchiisna aadaa tamtu as keessa gaggeeffamu jira aadaan Oromoo dhiichisa qofa aadaan Oromoo dhiiraa fi dubrii walitti buutee tirrii fi shaggooyyee taphachuu qofa afaan Oromoo baruun dhiiraa fi shamarran wal keessa laaqamanii achitti zinaan adda addaa tarbiin hin jaalanne gaggeeffamuudha aadaan Oromoo ijoollee duratti shiishaa dhuguudha aadaan Oromoo duratti ijoollee keessatti bakka namni walitti qabametti sijaaraa aarsanii jimaa qamamuudha tun aadaa miti waan aadaas faalleessitu waan shari'aa islaamaatillee guutuu faalleessitu abbaan fedhe dura haa dhaabbatu abbaan fedhe haa jaalatu abbaan fedhe haa jibbu tuni waan safuu ittiin nama barsiisanii miti bakka safuu itti guddisanii miti waan safuu guddisna jaanii namoonni hedduun safuu ittiin cabsanii jechuudha sababa safuu ittiin cabsanii wantoonni akkanaa kuni safuun Oromoo jimaa osfaanaa keessatti walitti qabamanii ijoollee xixiqqoo duratti jimaa dhuguun safuu jaanii ijoollee xixiqqoo duratti jimaa qamuun sijaaraa dhuguun bakka namni bashannanaaf walitti qabame keessatti safuun Oromoo tabaratamtu hin jirtu jechuudha tanaaf obboleeyyan kiyya hanga dandeessanitti warri dirree osfaanaa keessatti shiishaa dhugu warri dirree osfaanaa keessatti ijoollee dura taa'ee sijaaraa aarsu warri ijoollee duratti osfaanaa keessatti walitti qabame dhiiraa dhalaa walitti laaqamtee achi jimaa qamaatu rabbii keessan sodaadha baatiin keessa jiru tun baatii zulhijjaa baatii akkaan kabajaa qabdu rabbii biratti baatii akkaan haram keessa dalagumullee sadarkaan isaa olaantuuti baatii ibaadaan isii keessa godhamtu ibaadaan isii olaanaati keessaafu guyyaan arraatii fi guyyaan boru kan dhuma osfaanaati jedhee namni yaadu kan dhuma osfaanaati yawmu arafa guyyaa hujjaayin dirree arafaa dhaabbatee yawmul hajjul akbar guyyaa jaansan guyyaa namni dirree arafa dhaabbatee rabbi kadhatu guyyaa nuti immoo achi muuziqaa mataa wal dhukkubsaa wal miti yoo rabbi sodaattan muuziqaa bakka sanii nurraa dhaamsa yoo rabbi sodaattan warri shiishaa guurratee dhufu shiishaa keessan dhaaba guyyaan boruufan guyyaa soomanaati akka namuu hedduu if eegu guyyaan boruu guyyaa soomanaati akka namuu if eegu dhaammannaa jechuudha wanti taan immoo tahaalaan nama rifachiistu wanti gizee biraan godhamne tahaalaan nama rifachiistu salaata lamaatu achitti nama gaha salaanni tokko namni sa'aan dhaqe salaanni achitti isa gahu salaata asriiti sababa osfaanaatiin dirree san keessatti namoota hedduu salaanni qadaa itti taha sababa hedduun namoota hedduu salaanni qadaa itti taha rabbiin subhaanahu wa ta'ala salaata ati kubbaa laaltuu fi jimaa achi teessee qamaatuu fi shiishaa achi teessee dhuydusaniif salaata qadaa ta'u kana guyyaa qiyaamaa irraa si gaafachuuf ta'a rasuulli rabbi sallallahu alayhi wa sallam akki jahu awwalu maa yuhaasabu al-abdu anhu yawma al-qiyaama as-salaah fa idhaa saluha saa'iru al-a'mal jedhan jalqabni guyyaa qiyaamaa gabrichi irraa gaafatamuu salaata isiin tollaan dalagaan hafte hundi tolte isiin bannaan immoo dalagaan ta'e hundi badde tanaaf sababa achi kubbaa teenyee ilaaluutiin sababa dhiichisaatiin sababa konsartii galgalaatiin sababa dhiichisa adda addaa ka galgala osfaanaa jala waliin lallaayxanii gootaniitiin akka salaanni isinitti hin goolammanne gurra isin calawu rabbi isin irratti haa eegu rabbi isin haa eegu obboleeyyan kiyya obboleeyyan islaamaa
ربي خيسن صدادا صلاة خيسن صلاني قدا إسنت انتهين وانتي أكان نمري فتشيسو بكسن يوتي كاتي برسنتين جاتمي ترباتمي شاني أول نمني أجتاء أفهم بنو نمني أجتاء ديتشوس نمني أجتاء ولله كمو نمني أجتاء جيما كمو نمني أجتاء شيشا كمو خسجارة عرسو أمة مسلمة خانا وجه لا إله إلا الله محمد رسول الله جي أذان مغرباتي أتي مايكرافون كبني الله أكبر جنة اتقديسنا إرهدونسا خئي أذان مدير أسي قبوني خنا خيسة صلاته يا أبليان كيني صلاة خيني هاتي فنو ربي خيني هاسو دانو صلاة خيني هاتي فنو إرهدون نموت هدو ولك أبمو صاحب إساء خيسة ناجرو شوف والله مصيبة هذه مصيبة نما ربي سودان خنما راكان فتو خرب الرانكان فن خنما راكان فتو غوتو زمن خنا يرو صاحبني إسا برا خو يرو صاحبني إسا برا خي بك صلاة سند ديمو نما كان فتي أوسو تارن كمني أوسو ودوان كمني كان فتشا كان يفتشن اللالا مال نانجاني نمات إفخي دير ريسان كيستي طهارة في وضوء دبنا ما وجين صلاة الجراجة سبحان الله حسبي الله ونعم الوكيل أديرو ربي خي خسي أومي خالق السماوات والأرض خجيزي منجرتو أتنسلا النسيبيخو خجيزي أتي فيتو بكبراجرة تنسلا النسيبيخو أوسوسي أركو أبليس خي خسي تناجرو تاوف والله يو صلاة كباني صلاة كبو جيتا كان تولفدو خلتو متاوجين صلاة صلاني وضوء عملي صلاة مسلاني طهر عملي صلاة نما أسرين صلاتين وسو أجتي أركتو قاتي حواس خيسة توجيزي ساهمني أكانيني جالتو يسبر خي أزانا في بكة ولتك أبا من سنما سنك ولتك أبا من سنما سنك نمك أنفتي خي كان يومف كان يوم إلما نماتي خربي يسا أمر ران كانفتين خربي يسا تولشي أمي فيا بريدو تنخنفي قبين أو خنفي قبين إني تكيت بتتي استيت براتي أسيتي تنوفو خنفي فيا خنفي وامي كغرف أوسو خنن سودا إلما نماتي مالان جنيل مناماتي خسالات كاملة خسالات سلانة والكائن ما وجين طهارة في وضوء عمل صلاة هيدته إن يجوهم ستا أنا جوهم ستا مو خالق السماوات والأرض جوهم ستا ربي خيسودات يو صلاة كبانة سل في خيس دابته يو طهاران كبانة أتي ربي جوهم ستنجرتو يا نما طهارة ملء دابته صلاته يا نما طهارة ملء وضوء ملء سبب أوصفنا صاحب يفيك أم فتشوتين وصو ربي الرانكام فنخئي أول دابته صلاته ربي خيسودات ربي سأركا يو طهاران كبانة يو وضوء كبانة تديم تن صلاتين ديم قليتي تارد ودادو صلاتي نمني وان تكسين قد وان تكسين إدو وان تكسين ران إرسو كانين نما ومتك ربي سبحانه وتعالى إساك أنفدو إسا سدادو سنيتو فرمات سيتها أجتو واني قارين وسو أكنا جرو وبليجن كينيا والله مجاتو قفان بيخا تبتوتا لما هنگا صديقا جيان خاوسو خباخي سجراني خاوسو خباخي سكلابين ساني خباخي سجرتو بكتي يبنا هاتي سجي جزي أزانمو دوفي أمة ساني وجه مغرب صلاة وقت كلابني ساتبتشو جرو نما أكنا فاجر خنو ربي سبحانه وتعالى نما أكنا عمري نهادي رسو وبليجن كينيا خطاء وخنا هندل ربي أكم مجاساني نهاغدو مجاساني اللي مكاتو فدو مسكين ربي اتهائي دوف نما خبا كلامني ساتبتشو جرو قمت إيسا جلتي تايتي ديرتو وفتي خجل بيسا ملن دوفي خوبي إيسا توجين أبتي مغربا نوجين صلاة مغرب إيجا في تتبودا اتدابي أجر خبا سند ديبو تناف خبا جنة أكا آخرات يندمنه خبا جنة أكا قبريت يندوك خنومسنه خبا لالون وان برا وانت أجيك جيفا ماسن هندي وان فالا خبا لالو سنيتي بكا سنتي وانت نمني ولك أباموف خبالالو أورمو والبرو صفو أورمو والبرسيسو في وانتو تأكنا خنا في متي نمني كونسرتيف شبيساف دانسيف أكاسيتي لغاتي لغوف أشيت جيماك أموف أشيت شيشة أرسوف أشيت سجارة أرسوف في متي خا ومني نماك اللينس شيشة خيساني خا أشيبهو إسن را دقيفتشو في متي خا نمني أشيت لوفي خبالالو فوان أدى بكا سنتي قدوجتو تناف أبليان كيا أبليان إسلاما خنا دقيفتشو جرو حنقا دندي سنتي أني
dura dhaabbannu Osfaanaan qabu Osfaanaan Oromoo waliif fida Osfaanaan Oromoo wal barsiisa wal jaalatu jira ka sababa kana wal bare wal fuudhu hedduu jira rabbi walitti haafidu rabbi wal hafuusisu rabbi haa laafisuuf wal jaalates garuu wantoota sababa Osfaanaatiin goggeeffaman tawarra Osfaanaa qopheessuu ala warroonni biraa qopheessanii shubbisa galgala community DJ adda addaatiin dhugaatii adda addaatiin wajjin shubbisamu warri Osfaanaatillee wanti isaan dhorkuu danda'an jimaa fi sijaaraa akkasuma shiishaa bakka sanitti deemtu tun isin laalchifatti waan takka walirraa achi qabuun hin jirtu fayyaan ummata sanii qilleensi naannoo sanii namni to'achuu qabu security teessanii fi isini aadaa Oromoo namni achi dhufee sababa shiishaa fi jimaa fi sijaaraatiin ummata keessatti bakka publicaatitti waan bakka publicaatitti godhamuu hin qabne hedduu ta godhamtu sanii rabbi waan tana hundarraahu nu haatiisu rabbi walitti qabama Oromoo walitti qabamtu hunda walitti qabama aadaan faalleessine walitti qabama shari'aa islaamaan faalleessine walitti qabama khayrii walitti qabama barakaan keessa jirtu walitti qabama namni nagayaa walitti keessa dhufee nagayaan adda deemu walitti qabama akkasiisan rabbi nu haa godhu jechaati viidiyoo keenya kana goolabna هذا وبالله التوفيق وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين صلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.